Hayye waka umama gurracha gara garba tokkicha maqaa dhibbaa leelloo garaa taliilaa waka bokkuu shananii waka gadaa shananii waka ciisho gurraatti waka bokkuu gurraachaa waka samii utubaa malee dhaabde waka dachee isaa malee diriirsite yaa waaqayyo si kadhannaa nu dhaga'i nagaan bullee nagaan nu oolchi nagaan ollee nagaan nu bulchi hamaa nurraa qabi tolaa nutti qabi biyya nagaa nu jiraachisi bakka ichi bakkee haa ta'u bakkee nagaa haa ta'u adamoon deetti haa ta'u duulli dannaba haa ta'u biyyi kan abbaa biyyaa haa ta'u waaqayyo biyya keenya irratti abbaa nu haa godhu kan biyya keenya irratti nu mormu rabbi nurraa haa dhoobu ando goggore karaatti haa deebisu keenyaan namaan kajeelchisin namas kan keenyan kajeelchisin waaqayyo keenya irratti nu haa itiichu tokkummaa keenya haa cimsu tokkummaan keenya tokkummaa kanniisaa haa ta'u miti ta'a wal qabadhaa lagachaa kanniisa ta'a walitti gurmaadina ofirraa dhoowwaa hapeeta walitti qabadhaa aannan ta'a lapheetti wal qabbanaa shittoota walitti urgaa hamtuu sinirraa qabu akka kanatti mucaa kana maddii dhaabbachuudha dhufuun keessan baay'ee nama gammachiisa namni asirratti kan walitti reebee raawwatee to'ii hamilee namaa kennu seenaa akkanaa kana hojjechuun waa salphaa miti anaaf har'a gammachuun kun dachaa caffee ani itti dhaladhe gubbaarra mucaan akka kanaa sanuu si'a lammaffaa kitaaba akkanaa qopheessee kana dhiyeessuu waan guddaadha warri haftanillee dargaggeeyyan baay'een keessan as keessa kan jirtan karaa dandeessaniin waan adda addaa hojjechuudhaan maqaa biyya keessanii ol kaasuudhaan maqaa lammii keessanii ol kaasuudhaan jabaattanii akka turtan rabbi isin haa gargaaru waaqayyo isinii wajjin haa ta'u sammuu keessan sirriitti sammuu banamee to'ii biyyaaf haajaa oolu haa ta'u kibabeen immoo waan guddaa hojjete ganaa kan caalu hojjechuu danda'a umurii kanaan waan guddaa hojjete qalamni isaa hin qoorin nama kana caalaa hojjetee raawwatee seenaa lammii isaa seenaa biyya isaa nama guddisuu isaa godhu fayyaa isaaf haa kennu jaalala isaaf haa kennu ulfina isaaf haa kennu qabeenya isaaf haa kennu nama biyyaaf ta'u isaa godhu oromoon ilmi sadii jedhe ilmi sadan keessaa tokkoon abbaa caala tokkoon abbaadhaa tokkoon abbaa isaa damisee nan beeka waliin turre nu bara dheeraa damisee ilma isa caalu argate an oromoon jedhu san argate ilma koo ammas waaqayyo sis ilma si caalu rabbi si haa godhu ati ilma abbaa caalu taate simmoo ilma si caalu rabbi haa kennu nama biyya kanaaf waan guddaa wal rabbi si haa godhu hundumti keechanuu akkanatti akka jabaattan rabbi si haa godhu wal bira si haa jiraachisu hamtuu nurraa haa qabu rakkina biyya keenyaa kan dhageenyu kanallee inni karaa danda'u falanuufaa fidu nagaa nuufaa buusu araara nuufaa buusu kana irraa miseenni itti haa buusu bari rooba gadaan kuufaa gabbi fitaniiru gamaan jedhanimu baga nagaan dhuftan hundumti keessanii kibaboonis baga kitaaba lammaffaa kana eebbisiisuudhaaf baga ittiin si ga'e kitaaba kana dubbifnee sabaaf akka tajaajilu akka sabaaf ta'u akka tokkummaaf ta'u akka bilisummaa oromoof ta'u nu haa godhu gurbaa kanas abbaa isaas haadha isaas waaqayyo lafaa amma kana jiraachisee umurii isaanii haa dheeressu kibaboon immoo reef jalqabaa akka sheekispeer biyya lafaatti nama tajaajilee nama caalu akka waaqayyo godhu haa gargaaru isinis hundumti keessan baga nagaan dhuftanii waaqayyo nagaan mana keessanitti isin haa galchuu kanaaf waaqayyo itti haa guutuu rabbi itti haa guutuu summii kun immoo summii oromoon ittiin bilisummaa bahu haa ta'u gurbaa kana immoo yaa Waaq nu gargaari kana caalaa akka inni kitaabu na godhi ani kanan dura ennaa inni hojii eegalu isatu kitaaba sana tokko na badhaase waaqayyo immoo badhaasa haa badhaasu caalaa abbaa haadha haa badhaasu hunduma keessan nagaa haa godhu biyya nagaa haa godhu kibaba jabaadhu ilma koo abbaan keessa haati keessa jiru natti fakkaata lamaan keessan baga waaqayyo addanaan isin ga'e dargaggoon kun immoo dubbiftanii isin immoo kitaaba caalaa warra barreessu isin haa godhu hanafe waaqayyo itti haa guutu kana caalaa waaqa beekaa waaqayyo itti dhufu. Amantiin haa ga'u biyya keenya biyya nagaa haa godhu biyya gabbinaa haa godhu waan inni keenyaa nurraa haa qabu biyya keenya biyya quufaa haa godhu hamaa nurraa haa qabu oromoo nagaa haa baasu gooftaan waaqni nagaa nu haa godhu biyya keenya nagaa haa godhu rabbi kabbana nu haa buusu kabbana isaanitti haa roobu waan rooba keenya jibba nu haa dhabu hamaa nurraa haa qabu egaa isinis obboleewwan ilma kiyyaa galatooma asirriitti
ulfina guddaa argadhaa amma kana asitti argamtanii amma kana yaadu wal arguun keenya jireenyatti kana qaba galatooma fayyaa ta'a ulfaadhaa moraadhaa nagaan ta'e. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu jecha har'a qophii irraa qophii ogbaruudhaani gaba kitaabaa barreessaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra barreessaan kunis Kibabuu Damuseedha. Summii boofaa kitaaba jedhamu har'a eebala 13 eebbisiisaa jira. Akkasumallee kitaaba kanarratti wanta inni barreesseef yaada isaa isa gaafannaa gama hirmaattotaan illee yaada uummati jedhan isinii dhiyeessina hanga qophii keenya xumuraatti nu waliin tura. Uummata kana wajjin ol barii maqaa kee. Tole maqaan koo dargaggoo Kibabuu Damusee Bayyanaan jedhama. Yuunivarsiitii Bulee Horaarraa makaanikal injiinaringiidhaan eebbifame. Yeroo ammaa immoo dhaabbata Oromoo Inshuraansii keessatti qacarameen hojjechaa jira. Akkasuma ogbarruu Oromoo keessatti gaheen irraa eegamu ba'achuuf yaalirra jira jechuudha. Tole har'a kitaaba kee lammaffaadhaan summii boofaa jedhu eebbisiisuu fi asitti argamee jira. Miirri har'a sitti dhagahame maal fakkaata? Dhugaa dubbachuuf miirri natti dhagahame baay'ee namatti tola. Amma eegamu soo ta'uu baate waan amma argine kun baay'ee waan nama gammachiisudha. Bareeda jechuun barbaada gabaabumatti. Akkam ture qophiidha? Qophiisaa baay'ee bareedaadha. Garuu maal inni bareeda qofa jenneetoo murteessuun ulfaata akka dadhabbiisaa fi akka aartii Oromootti maaliif namoonni baay'een ammayyuu duubatti hafamee jira waa'ee eebba kitaabaa, eebba gamoo, eebba giroosarii, eebba kaanitti fi namoonni keenya garuu maal inni eebba aartii irratti keessattuu kitaaba garuu dhalootaaf darbu yookiin immoo dhalootaaf taa'u har'a akka salphaatti ilaalamuu danda'a. Kun jajjabeeffamuu qaba kamirrayyuu eebba kamirrayyuu. Kanaaf ana maal inni kanarrayyuu cimuu qaba yookiin immoo kanarrayyuu jabaachuu qaban jedhee ammaaf mucaa kanaafis jalqaba waan ta'eef dargaggeessa waan ta'eef haga humna keenya goone irra waan ta'eef baay'ee gaariidha. Garuu akka uummata keenyatti akka aadaa keenyatti yookiin immoo akka saba Oromootti eebbi kitaabaa itti xiqqaata. Gara fuulduraatti baramuu qaban jedha. Tole maqaa keessa walaaba. Maqaan koo Mitikkuu Abdiisaa jedhama. Mitikkuu egaa har'a eebba kitaabaa eebbisuu dhuftanii jirtu. Eebbi kitaabaa har'a maal fakkaata? Eebbi kitaabaa kun baay'ee guddaadha. Oromoon tarkaanfii akka inni fudhataa jiru akka aadaan Oromoo akka barreessuun Oromoo qaanummaa keessa ba'ee eebbarra ga'uunsaa gara fuulduraatti immoo kanarra dhaabannee kitaaba duwwaatu hin ta'in aartii adda addaan Oromoo lafa saba guddaa ta'uusaa addunyaa kanarratti akka beekamu gochuu akka nu gargaaru tarkaanfii tokko jechuudha. Kanatti natti dhagahama jechuudha. Maqaan koo Barsiisaa Fayyisaa Fiixaan jedhama. Tole barsiisaa qophiin har'a eebba kitaabaa akkamtu? Qophiin eebba kitaabichaa baay'ee gaariidha. Keessumatti egaa sabni kun sirna barreeffamaatiin baay'ee dubbatafaadha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana immoo kaka'umsi keessumattuu labanni har'a lafa kanarra jiran kun haala kanaatiin kitaaba kana eebbisuun barreessuun waan jiru wal hubachiisuun baay'ee gaariidha akkasitti ilaala. Akka yaaddeeteera? Akka yaade yoo ta'uu baateyyuu akka yaadu isa bu'uuratiif garuu akka yaade narraa gahaadha yaada. Tole gama ogbarruudhaani dhaamsa dargaggootaaf qabdu yoo jiraate dubbisuu irrattis haa ta'u amaleeffannaan uummati kun qabu dubbisuu irrattis bituu irrattis haa ta'u yaada. Dhugaa dubbachuuf asiixa kana keessumaayyuu ogbarruun karaa barreessuudhaan jiru kun biizinasii ta'eera. Namu akkuma itti toletti yookaan ganda tokkotti yookaan iddoo ta'etti eebbisa. Suni akka rakkootti hin kaasa. Karaa kan biraatiin immoo akka waliigalaattis gochuuf namuus hin dhaga'u. Yeroo baay'ee namni gurra yookaan beekamtii kee barbaada. Beekamtii argachuuf waggaa 20-60 sitti fudhachuu danda'a. Ogummaatti amanuun amma kana waan jiru natti hin fakkaatu. Akka waliigalaatti homaan jedhu jedhee yaada. Tole gama dargaggootaanis gama uummata Oromoodhaanis dubbisuu irrattis haa ta'u ispoonsara ta'uus haa ta'u yaada qabda yoo jiraate. Asirratti anan jedhu ispoonsarri akkuma aartii Oromoo irrattis haa ta'u eebba kitaabolee adda addaa irratti duubatti afaan harkifataadha. Kanaaf ispoonsarri dhaabbileen Oromoo keessattuu dhaabbileen biizinesii gurguddaan hin jiru dhaabbileen immoo
daldalaa xixiqqaanis gurguddaanis jiru ispoonsara ta'uu irratti duubatti harkifatu. Maaliif ispoonsara jechuun tokko oomisha isaanii beeksifachuudha. Lama immoo beeksisuudha. Sadaffaa nama san gargaaruudha waan ta'eef nama san bira dhaabbachuudha waan ta'eef gara fuulduraatti kun cimeetoo itti fufuu qaba. Dammaquu qabu. Egaa kitaabonni hamma ba'aa jiranii uummata Oromoo seenaa bara hedduu qaba uummata Oromoo. Kitaabonni hamma ba'aa jiranii uummata Oromoo hin madaala. Kitaabni hin madaalu jechuudhaaf yaada guddaadha argite. Yaadni immoo tokko dhaabatee sadarkaatti tarkaanfataa deema. Amma duraani qaanii ture afaan Oromoo dubbachuun barreessuu dhiisiiti. Kanarra dhaabannee qaanii bira darbinee uf keenya jennee ammanatti wal geenyee kitaaba kana eebbisiisuun keenya waan gaariidha. Tole gamanumaanii dargaggootaafis haa ta'u warra ispoonsara godhaniif haa ta'u dhaamsa nu dabarsaa. Dhaamsa gaa ijoollee jabaadhaa. Uni saba guddaadha. Guddina keenya lafa addunyaa kanarratti argisiisa. Namni qabeenya keenyaaf nu jibbaa, baay'ina keenyaaf nu jibbaa. Jibba kana jaalalatti geeddaraa. Jaalalli kun immoo yoo of taane, yoo of guddifne, yoo walitti gurmoofne, yoo wal taane akkuma silaa eebba bixinii wal qabattee laga ceeti jedhanii akka eebba irratti dhageessan kana immoo wal qabannee abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuun nurra jira. Abbaa biyyaa taanee dinagdeedhaan cimnaan lafa kanarratti Oromoon saba guddaadha. Addunyaa Afrikaa kanarratti beekamaa ta'a. Egaa gamasumaanii dhaamsa dargaggootaadhaanii gama dubbisuun isaa ta'uuti gama bituunis kee akka isaan ba'aniif. Ani kitaaba dubbisuun inni guddaa maanni diinagdeedhaan of cimsuudhaan jedha. Diinagdeedhaan of cimsuudha hoggaan jedhu yoo nuti dandeenya walirraa binnee ispoonsara wal goonee wal jabeessine malee wanti tokko dhufuu hin danda'u. Humni guddaan immoo addunyaayyuu Ameerikaan hojjechiise diinagdeedha. Dargaggeessi keenya diinagdeedhaan of cimsaati waan danda'u hamma danda'u hojjechaati dubbisaa, barreessaa, barachaa deemuu qaban jedhan. Tole gama barreessitootaanis haa ta'u gama uummati dubbisuudhaanis haa ta'u kitaabii barreeffamaa jiru uummata Oromoo hin madaala. Madaalaa hin jiru. Akka baay'ina keenyatti kitaabni barreeffamaa jiru madaalaa hin jiru. Haa ta'uti madaalus kan dhabe maalidha? Namoonni akkuma feetedhaan barreeffama. Haa ta'uti barreessanii kitaabicha galiin qabu. Galiin hin jiru, maddi galii hin jiru. Uummanni keenya immoo kana duuba dhaabbachuurra baay'ee duubatti hafaadha. Haa ta'uti duubatti harkifataadha. Haa ta'u garuu sochii haala amma deemamu kanaan yoo itti fufe gaariidha jechuu barbaadeen. Tole akka barsiisaa tokkotti gamasumaanii gama dubbisaanis ta'u barreessaadhaanii ispoonsaroota ta'u yaada qabdanii asumaan nu dabarsa. Haa ta'u bareeda keessumatti iyyuu ispoonsaroonni yeroo ammaa kana akka salphaatti hin argamanii haa ta'utti namoonni qabeenyaa qaban waaqatiif kenneefi odoo namoota dandeettii qaban kana bira dhaabatanii qabeenya isaaniillee deeggaranii wal utubanii gaariidha jedhee yaada. Tole kitaaba kana barreessuu fi kan si kakaase maalidha? Kitaaba kee lammaffaadha kuni. Kitaabolee kee kana barreessuun maaltu si kakaase? Kitaaba koo Sommii Bofaa barreessuu fi kan na kakaase yoo jiraate waa'ee keenyadha. Waa'ee keenya gaafa isin jedhu an dubbachuu fi xiqqoo mucaadha. Waa'ee keenya warra umurii isaanii guutuu dubbatanii jireenyatti dhabanii achumaan biyyoo ta'anis danuu waan ta'eef sana sumaaf hin dhiisa fi uummata Oromoof hin dhiisa jechuudha. Sommii Bofaa kanan barreesseef sanaafidha. Maalidha Sommiin Bofaa yoo jette egaa yeroo baay'ee namni gaafa bofaan dhama hawaasa keenya keessatti akka qaama keessan bittinnoofne yookaan ol butanii hidhu erga hidhanii booddee gara gadi immoo ni mummuru jechuudha. Suni maalidhaa fi summiin sun qaama keessaa akka hin bittinneef dhukkubbii qaba garuu. So haalli nuti amma keessa jirru kuni sanaan tokko natti fakkaata. Maalumaafuu Sommii Bofaa yoo dubbisan achi keessaa argatu jedhee yaada. Gama uummataanii gama dubbisuu irratti gama barreessaan maal ta'uu qaba? Barreessitoonnis haala gaariidhaan yoo barreessan gaarii ta'a. Waan uummata keessa jiru kalaqaa uummatichaati kun waan lafa jiru kana fuudhanii barreessanii uummatatti yoo argisiisan warri barate kun sochii nama jiru ni gaariidha. Isaanis akka jajjabaatanii barreessan dhaamsa nama qabu kanuma jechuudha. Tole egaa kitaaba kana eebbisiisuudhaaf wantoota baay'ee nama gaafata. Yeroo baay'ee Oromoo keessatti kitaabonni dhiyoodha kan eebbifamuu barreeffamuu jalqaban yeroo baay'ee gama ispoonsaraadhaan maal fakkaata? Akkuma isin dura sila siin jedhaan iddoo isaaf malutti eebbisuuf yookaan nama qabaachuu qabda yookaan beekamtii qabaachuu qabda.
gama ispoonsaraatiin dhaabbileen Oromoo isaa ta'u abbootiin qabeenyaa Oromoo namoota beekamtii qaban irratti xiyyeeffannoo godhu. Summaaf ta'e jechuu koo miti garuu yeroo baay'ee immoo beekamtii fi beekumsi waliif haallaan itti fakkaata. Namoonni beekamtii qaban baay'een isaanii agana jedhee sitti himu. Warri immoo sammuun isaanii kuusaa ogbarroo Oromoo ta'e garuu carraa dhabanii garuu beekamtii dhabanii gola keessatti hokkaamamanii hafan jiru. Warroota akkasii sanaaf immoo ispoonsara gaafachuun baay'ee ulfaataadha. Yoo gaafattis namas jalaa qabu hin jiru. Dhugaa dubbachuu fi galata Waaqayyoo namoonni sun na deeggaran yoo baates obboloota nan qaba. Akkasuma namoonni dhuunfaallee kan na deeggaran jiru. Keessumaayyuu dubbistoonni kitaaba koo galfata seenaa baay'ee na deeggaraniiru. Waan inni dhaammadhu yoo jiraate adarraaman jedhu yoo jiraate kitaaba koo kana qofa naa dubbisaa jechuun barbaada. Sana booddee waan barbaadan immoo keessan isaa barbaadan karaa barbaadaniin yaada qabanuu na kaan anasatu na ceesisa. Ispoonsara isaa har'aatirrayyuu yaada dubbisaan koo naa kennu na ceesisa borutti waa gumaachuu nan danda'a jedhee yaada. Carraa kanaan uummanni Oromoo fi dargaggoon kitaaba koo summii bofaa jedhu akkasuma galfata seenaa lafa arganitti yoo dubbisan yaada yoo naa kennan ispoonsarri guddaan hundumtuu dachee kanarratti gammadaa fi dureessa ta'aa ture. Namuu gammadaa ta'uu hawwa, namuu dureessa ta'uu hawwa. Garuu akka salphaa miti. Gatii si kaffalchiisa, gatii sanaaf garuu qophii ta'uudha. Dhugaa dubbachuu dargaggoonni keenya baay'een isaanii dandeettii garaagaraa qabu. Guyyaan jira waan ta'eef jabaadhaa jechuun hin barbaadu. Tolee baga milkoofte siin jenna malee. Galatooma warri Horni Miidiyaa baay'een sin galateeffadha ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Illee galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffannee kana fakkaata ture. Qophiin keenya yoo isinitti tole oliif sheer godhaa jenna. Hanga qophii biraa qabannee walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u.